itti fayyadama screen record ka bilbila waliin dhufu bilbilli hin qabne hoo jira Android irraa iPhone irraa jechuudha. Gaafii namoota hedduuti. Viidiyoolee live irratti dabraa jiru itti waraabbachuudhaaf akkasuma namoonni screen irratti waa waraabaa barsiisuu barbaadanii fi baay'ee murteessaadha. Akkasuma namoonni tokko bilbilli kiyya hin qabu Android iPhone irraa jechuudha. Akkasuma itti fayyadama isaa keessatti gosa lama. Kan live itti waraabnuu fi kan gartee viidiyoo akka barumsaa gartee anama itti waraabu kana itti waraabnu gosa lamaan jira jechuudha. Kaname wal dura duubaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti yoon qabaanne eessarraa itti dabalanna. Taa gubbaa akkana gad harkifta. Akkaataa sooftuweeraatiin waraabda bilbilli ammallee irra deebi'ee gad harkisaan akkanatti naaf dhufaa jechuudha. Kiyya amma screen recording isa kana yoo as keessa hin jirre hoo amma kiyya bakka kanaan kan itti dabalamu kunoo qalama kana tuqeetiin edit ka jedhu kana tuqee as keessaa hin itti dabaladhaa jechuudha. Kajalaa kunniin amma kan as keessaa hin qabnedha. Kunniin warra reefuu jalarratti ofii isaatii bilbilli jalqaba akka toppiititti jalarratti baasee jechuudha. Kanaafuu an amma as keessa barbaadee as keessa hin jiraanne ta'e an amma as keessa hin qaba garuu isin agarsiisuuf hin jira. Mee amma kama baatirii kana haa jennu akkana qabeeti fuudhee as fida jechuudha. Gallakkisa. Amma gubbaa kanarratti dabalee jira jechuudha. Waan barbaadan as keessaa ka isin feesisu akkasitti ol dabarfattan jechuudha. San booda dan iddoo jettu kana tuqxaa dan godhaan mallee amma fakkeenyaaf yoon gad harkise kunoo kaan amma itti dabale sun isa kanaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan screen recordii yoo as keessa hin jiraanne qalama kana tuqxanii itti gad dabarfattanii jechuudha. Tole screen recordii karaa lamaan waraabbanna. Tokko bilbila kanarra waan jiru qofa sagalee san qofa ka waraabu inni tokko ammoo react jechuudha. Akkaataa amma isin agarsiisaa jiru. Tole screen recordii bira dhayina. Screen recordii irra gattuina. Ka jiddura jiru ka miidiyaa jiru kuni waan sagalee screena kanarra jiru fakkeenyaaf amma live waraabuudhaaf bakkuma barbaade viidiyoo kamiyyuu bilbila irraa waraabuuf sagalee qulqulluu ka alaa kan dabalanne qulqulluu achirraa san qofa siif waraabaa jechuudha. Miidiyaa inda maayikii ka jiru ammoo react jechuudha. Amma namoota irratti haasawaa sagalee screena irraallee bilbila irraallee jechuu kiyya sagalee bilbila irra dubbatullee ka ati alaa dubbatamullee lamee walii waraabuu jechuudha. Akkaataa biraandii bilbilaatii fi akkaataa varshiina sooftuweera Androidiinis garaagarummaa qaba. Kan amma irratti isin agarsiise Samsung Android 15 jechuudha. Garuu yoo sooftuweerri isaa 15 kanaa gadi ta'ee fi akkasuma yoo gartee bilbilli kee Samsung hin ta'inis akkaatuma tartiiba ammaan ittiin barbaade kanaan ittiin barbaadda jechuudha. Warri bilbilli kiyyarraa screen recording hin jiru jettan waa lama Android fi iPhone illee Android irratti Android 10 takkaa gadi irra hin jiru. Android 10 takkaa fi isaa ol irra jira. Bara 2020 keessa Android screen recording kan itti dabale jechuudha. Akkasuma iPhone irrattis iOS 10 takkaa gadi irra hin jiru. Sanirraa oli bara 2017 akkasi. Software kee akkasi ilaaluu qabda jechuudha. iPhone kee yoo 10 irra jiraate update yoo carraa update fixachuu baate update kan godhamu ta'e 10 takkatti kan jijjiiramu ta'e siif qabaata. Akkasuma gartee Android irratti yoo 10 irra jiraate fakkeenyaaf hin jedha yoo update goote carraa update yoo fixatin update ni fixata bilbilli isa yeroo biraa walitti deebina carraa update yoo fixatin update godhatte irraa argachuu ni dandeessa jechuudha. Akkasuma ammoo bilbilli kee yoo software isaa gartee 10 gattee carraa update illee fixate akkasuma bilbiloota xixiqqaa yoo ta'e uumamaan hin qabaanne ta'e illee appilikeeshinoota babbareedaa hedduutu jira. Yeroo biraa ammoo appilikeeshinni kamiin kan gartee akka 4K waraabuu danda'u ka jedhu yeroo biraa viidiyoo biraa qabadheetiin dhufa.